Yena shama akkam jirtu hordoftoonni kabajamtoonni chaanaalii kiyyaa hundi keessan nagaa keessanii annagaa kiyyaa waaqayyoon galatu kun guyyaa irraa kana Simoonta baay'ee tokko isin fayyadu sun gargaaruun isiniif qabadheetti dhufee egaan guyyaa irraa kana wanti isiniif qabadheetti dhufee wantoota baay'eedhaaf furmaata kan isiniif ta'uudha keessatti biyya Arabaa kan akka Dubaay keessa jirtanii jechuudha baay'ee tokko isin fayyada jechuudha barnoonni guyyaa irraa egaan imoon keessa WhatsAppiin keessan yennaani isiniif hojjechuu diduu al tokko ni jira kana bukkeetti illee sagalee illee seeraan in ergu jechuudha al tokko kanaafi sababoota kanaafi furmaanni maali kan jedhuun isiniif qabadheetti dhufe jechuudha egaan yeroo garagaraatti egaa imoodhaaf WhatsAppiidhaaf akkasumas immoo egaa Telegiraamii Facebookii social media kan ta'an hundaaf jechuudha VPNota babbareedoodha jedhee yaade isiniif qabadhee dhufeetiin ture jechuudha ni beektu sinis egaan VPNonni sunis immoo yeroo ammaa keessa cufamaniitu jiru jechuudha baay'een isaanii kanaafi VPN haala qulqullina ta'een hojjetu network illee haala bareedaadhaan kan isiniif saabuutii danda'u kan isiniif harkisuu danda'u isiniif qabadheetii dhufe jechuudha guyyaa irraa kana kanaaf hanga xumuraatti na waliin ta'an isiniin jedha egaan VPN birriidhaan kan bitamuuf kan qarshiidhaan malee argannu ni jira jechuudha egaan kun akkuma agartanii egaa VPNota hedduudha jechuudha kan jiru isaan keessaa kunootti VPNota baay'een isaanii ilaaleetiin ture qarshii hedduu nama kaffalchiisu jechuudha waggaatti ji'atti akka fedha abbaa ofiitti akka useriin fayyadamuutii barbaadu sanatti kaffalchiisuu ni danda'u jechuudha egaan sanarraa kan addatee kaffaltii tokko malee kan hojjetu sirriitti immoo itti fayyadamaaf salphaa kan ta'e baay'ee tokko kan namatti tolu isiniif qabadheetti dhufe jechuudha guyyaa irraa kana kanaaf hanga xumuraatti waliin ta'an isiniin jedha egaan appilikeeshinii isin guyyaa irraa VPN isaa buufachuutii qabdan jedheetti yaade kuno sasta agartan isa kana jechuudha kanaaf isa kana jechuudha kan isin buufattanii yaa appilikeeshiniin kun egaa laftiin itti argamu websaayitii koorratti isiniif kaayatan jira telegiraamii koo jalallee isiniif kaayee waan jiru fi salphaatti telegiraam chaanaalii koo keessa seenuudhaan buufachuutii dandeessu jechuudha maqaan telegiraama kootii Elsay kan jedhudha waan ta'eef Elsay jettanii sarchii yoo gootanii magartanii wantoota garagaraa viidiyoolee akkasumas immoo appilikeeshinoota informationii teknooloojii garagaraa adda irratti poostii waan isiniif godhuu fi addanaanis of please isiniin jedha egaan inni kan biraan karaa descriptioniitii jechuudha YouTube keessa dhufuudhaan egaan appilikeeshinii gosa kamiin iyyuu buufachuudhaaf yennaa kaatanitti jechuudha chaanaalii koorraa yeroo kamitti iyyuu gaa barreeffama viidiyoo sanaarra cuqaasuutti qabdu jechuudha descriptionii argachuu fi kunootti descriptionii jechuun ishee kadhaa xiyya ishee kana innaa isin cuqaastanii yookaan kanatti jiraate gad isiniif ba'a jechuudha kun akkuma agartanii FM WhatsApp linkii isaa kun bifa kanaatiin kaayatan jira GB WhatsApp has kaayatan jira wantoota hunda isaa jechuudha addana jala isiniif tarreessa waan ta'eef isin yeroo hundaayyuu description jala cheekii gochuutii in raanfatina yennaa viidiyoo koo ilaaltan barreeffama isaarraa cuqaasuudhaan salphaatti appilikeeshinoota barbaadan argachuutii dandeessu waan ta'eef yennaa linkii sana tuqxan immoo gardi isin fuudhee isin geessu gara websaayitii koodha waan ta'eef kunoo websaayitii koorra dhufuudhaan salphaatti haala kanaatiin yennaan isiniif baaseetu jiru kunoo gaama fakkeenyaa fi GB WhatsApp kana buufachuudhaaf yoo fedha qabaattanii haala kanaatiin yennaan gara kanaa isin fideeti jedhu xiqqoo ishee gadi siquudhaan jechuudha kun akka kanatti install now jedha iddoo kanarraa yookiin download now kan jedhu isiniif fida waan ta'eef kana cuqaasuudhaan salphaatti akka inni download gara bilbila keessanitti isiniif ta'u godhachuutiin dandeessu isiniin jedha egaan amma gara application chaatti deebina jechuudha egaan appichaa jalqabaa ni bantu jechuudha yennaa jalqaba bantan bifa kanaatiin jechuudha kan inni isiniif banu baay'ee tokko itti fayyadamaaf salphaadha jechuudha arra ganama gara appilikeeshinoota torba wayii buuseeta jira jechuudha VPN hedduu buusee itti fayyadamaati oole garuu kana wayya jedhee kanan yaadadha waan ta'eef please isa kanatti fayyadamaa baay'ee tokko salphaadha akkasumas immoo security'n isaallee haalli itti fayyadama isaatii illee baay'ee tokko kan namatti toludha jechuudha daawwattootiyyaa egaan mastaawoqiyaa yookiin immoo beeksisni garaagaraa illee badaa isinin jeequ jechuudha kun akkuma agartanii aangawoon mastaawoqiyaan garaagaraa irratti dhufin jira jechuudha egaan jalqaba hojii eegalsiisuudhaaf kunootti iddoo kanarraati go kan jettu kan innaa isin cuqaastanii haala kanaatiin connectii isiniif ta'uutii eegala jechuudha ofiisaatiin kun ogaa ofiisaatiin barbaadee sarvarii bareedaa irra isiniif kaa'eetu hojii eegala jechuudha amma hojii eegaluu isaa maaliin beekna gubbaa kanarraati mallattoon qulfii ni jirti jechuudha kun iddoo kanarraa mallattoo qulfii kana yoo nu fidaa jiraate VPN keenya connect ta'eeti jira wantoota barbaannee imo telegiraamii WhatsApp wantoota barbaadne kamiin yoo banne nuuf hojjeta jechuudha salphaatti akkuma agartanii kanaaf egaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha inni kan biraan immoo keessa isaatti sarvarii gadirachuutii yoo barbaadanii kunootti gubbaa kanarraati jechuudha kan isin gadirachuutii dandeessanii
kana gochuudhaafis kunootee jechuudha gubbaa kanarraa auto kan jettu ni jirti jechuudha hordoftootiyya auto kana innaas gubbaa kanarraa cuqaastanii garinni sin fidu iddoo kanarra jechuudha as keessaa akkuma agartan egaa VPN kana kan bareedaadha jedhee na yaachise isa kana jechuudha serverii babbareedaa ta'ee harkiseetii fide jechuudha biyyoota hedduurraa isaan immoo neetworkiin isaanii kan guutuu ta'e kan osoo inciccitiin hojjetu harkiseetii fide jechuudha VPN kuni kanaaf isa kana itti fayyadamaa jedheetii yaada jechuudha. Egaan fakkeenyaa fi Dubaay keessa soo jirtanii akka wanta Xaaliyaanii jirtanii Kaanaadaa jirtanii iddoo barbaadanitti of geddaruuti yoo barbaadan fakkeenyaa fi wanti Dubaay keessatti dhorkamu yoo jiraate akka biyya kan biraa teessanii fayyadamaa jirtanii fakkeessanii appilikeeshinii kanaan galtaniitu fayyadamuuti ni dandeessu waan ta'eef fakkeenyaaf serverii tokko yoo barbaade calma jedheen biyyan barbaade tokkotti Indiyaa yoo barbaade jechuudha Indiyaa kanaal tokkotiif nan cuqa saniin booda kunootti haala kanaatiin barbaadetu connect naaf ta'a jechuudha kunuutti sekeendota 20 yookiin sekendii 15 eega jechuudha inni yoo ofiisaatiin connect naa ta'a saniin booda egaa kunuutti akkuma agartanii connect naaf ta'eeti jira amma garaan barbaade deemee websaayitiin naa banamuu didee na jeeqee sagalee WhatsApp irraallee yoo na ergamuu illee didee kanatti fayyadamuudhaan akka garaa kootiitti akka inni naaf hojjetu godhachuu waan danda'uu fi uumaa tokko na yaaddeessu jechuudha daawwattootiyyaa egaan guyyaa haaraa kanadha jechuudha kan isiniif qabadheetii dhufee akka inni isinitti tole abdiin qaba yeroo ta'an immoo kana caalaa bareedu barnoota adda addaa deemnee hangala gorritti immoo nagaa naaf turaa isinan jaaladhaa isin kabaja bye bye